እንዳትረሳኝ በእጆቼ መዳፍ ቀርጸኝ እንዳትተወኝ dirqama abbicha kafanamoo kampaanii irraa kafala tana qofa naa deebisi. Kampaanii dhaka. So maal barbaaddarree? Ani kampaanii ta'ee jiraaree bar ta'ee hin jiru jedhaarti bar isiin Nuraddiin ta'ee jira Abu Muraad Abu Muraad kan istaampiin gaafanne Abu Muraadiin ergan jedhaa jiran ati jaddis ati wanni Abu Muraad ta'ee jira wanni kun itti amantanii Koi deemaa ilaalaa. qoy Maqaa isii ilaalaa koi. Maqaan isii eenyuun Mariyaamaati. Qamariyaa. Qamaruu Huseenii. Qamaruu Huseen. Qamaruu Huseen. Qamaruu Huseen daatu. Okay. Laale haadha faate jechuudha. Ji'a kurnaffaa gaaf guyyaa 30 viizaan isii cheenchi ta'e. Eegalee ji'a 12ffaa gaaf guyyaa 28 irraa dhumatee jira. Achirraan booda garaama keessa jira. ekispaartii ka ta'e jechuudha. Ji'a 12ffaa gaaf guyyaa 28 irraa qabee inni amma jiini kun tokkoffaadha miti. Amma isin ji'a tokko kala. Garamaan isii ji'a tokko keessa amma ji'a tokko arri guyyaan 20. Markaasi gaafachaa jiru nu Abu Muraadi. Erga laakkayuu eegalee haasii laakkayuu haa mootummaa irratti laakkayuu guyyaa 21 gahee jira. Garuu wanni kuni Abu Muraad akki jedhaa jiru cheenjistaasas hojinni sayyoo dhayani wanni kun isii irratti herreegu mootummaa irratti herreega malee jedhaa jira. Wanni kun dhayamuun isaa ergixanyaadha sin jedhaadhaan Abu Muraad. Koi viidisi agarsiisaa koi kunu. Shuf. Sabur. Bar gaafin kenna kasi gaafanne Abu Muraad. Eega cheenjistaatas ta'e kaampaanii ilaallatamoo abbicha ilaallataadha gaafin kiyya. Kasi gaafachaa Abu Muraad dhageeffadhu yoo akkas ta'e kaampaanii ilaallata. Garuu wanni kun Mariyaamaan akki jettu wanni kun hin godhamne jedhaa jirti. Ati godhamee jira jettu. Kunooti. An jidduu kanatti eenyuun amanaree jedha bar kana bar rakkoo kana bar. Kuno wanni isii jijjiirame jira laa shuf. Kuno. yaa Abu Aadaa ishee akkanatti mootummaa jedhatti mootummaa herreegamu Mariyaan. Cheenji ta'e malee appilaayin goone bar gana appilaayi godhanii istaampiidhaanii aayidii hojjetan ummata maal taatan maaliif nama zoorsiftan dhume bar narratti laakkaati jira. Ishi Abu Muraad akkana qoya Mariyaamaa naa qoy. Abu Muraad akkanatti Mariyaamaa irratti herreegamu kaampaanii irratti herreega. Kaampaanii irratti herreega. Akkan akkama jiru kanatti jechuudha. Kaampaanii irraa ina cuufsitti mahabibti. Viizaan tokko cheenjii ta'ee hoo jedhee kaampaaniin sun akka garaama ittiin qottorre ofirraa bilookii yoo godhusi isatu ofirraa bilookii godha malee eega viizaan isii cheenjii ta'ee jira kaampaanii ilaallata malee Mariyaamin hin ilaallatu. Fakkeenyaaf isiin tun isii kaampaanii jala jirti bar osoo taashiiraan bichaan hojjetamee fi viizaan isii kun jechuudha cheenjii ta'uu baatee taasiroodaan kun hojjetamuu fi baate Mariyaam siistema keessa yoo hin galle Mariyaam bara amma yoo duraanuu bilookii keessa jiraattu odoo akka ta'u taate viizaan isii cheenjii eegate irraa birrii 200 qoxxoree awwal yoom guyyaa awwalaa birrii 100 achirraan birrii 50 kaampaanii irratti qoxxora. Ji'a lamallee sadiillee taatu kaampaanii irratti qoxxora malee isa irratti wanni qoxxoru tokko hin jiru fakkeenya. Eega viizaan isii cheenjii. Dhageettani warri Dubaay hin jirta waan kana keessa beektan. laala WhatsApp immaan isin erga waa hundaa isin erga cheeki gootanii. Maa kuno kan Abu Muraadin bira jiru ergitaa fi Mariyaamaati. Muziyaati gastii ergadha. Muziyaati gastii ergadha. No jedhaa jiranii goya gastii ergadha muziyaati. Shisma nabira sini jira bar shisma Nuraddiin narratti ergee jira bar waan kan. Engadda gaafa jalqaba narra ergee Mariyaamaan Haadha faate na dhageeffadhu anamma ilaal. Waan fi yeroo takka jaarraa naa kenna. Mana hin galle. Adammaa akka dandamaa ta'een. Ragama kee barbaadanaa waan ofii. atillee nyaatamte. Haadha faate. Laana namanna jalaa bade lubbuuti yamee lakkoofsa kee barbaada keessaa si dubbisaan. Afilti ati man nama si jalaa bade rabbi si yaagalchuun nuti kabiraarra jirramee qoya rabbi jedha qoya mee rabbiidha. Abboo haadha faate ilaale dhiifama naa godhiiti ilaale takkatti wannan siin jechuu barbaade. Fedhu garaaman 3,000 qoxxore 2,000
kana namni nama bilbilummoo maali? 2,000 qottore, 3,000 qottore, 4,000 qottore anin dhagaa. Na dhagaa ma sagaleen kiyya. Sirriitti si dhagaya. An sirriitti nan dhageenye malee an sirriitti si dhagaya. Ina laali nuhudin. Oi takkatti na dhagaya abbo Muraad. Caafi takkitti waa takkicha seemuu barbaade baaba. Yoo rakkoo ina sittima yoo rakkoo kaampaanii ta'e kaampaanii kafala. Yoo rakkoo yookaan birrii kafaluudhaaf birraa itti fuutuudhaafurraa kan wanti ta'u taate michatti kafala. Haasaa waliin haasofne jira bar istiil haga ammaan waliin haasaa jira. Kaampaaniin kun yoom akka bolookamen beektanii barisin jarana. Hinde? Ati amma fakkeenyaaf Muraad maaltu na dhibe beektanii jarana. Ijoolleen biyya san keessa jirtan warri waa hunda beektan. Gogaa kana monnoo jettan. Namichi kun moor birrii silaa barbaadamu ka mootummaa fudhatee jira. 39 fi 300 fudhatee jira. Visa apply ID apply godhee kennuun dirqama isaati moo dirqama isaati miti? Namni bar 3,000 fudhatee jaayiza xumureetii kenna. Maal taatee Abu Muraad? Bar amma bar rakkoon sitti malaale yoo bar amma tokko yoo amma birriin hafee jedhee amma gariin beektaa birrii yoo hafee jedhee hin xumurtu. 7,500 fi 80 iyyaan daanduu tokkoon ijoollee ka ID fi visa stampii qofa 1,800 nurratti hafa boleessu. Amma ijoolleen kun meedikaala seentee turte qabdura. Ergee jira Abu Muraad. Meedikaala seentee Mariyamaan seeneera jettee bar. Laal waan ofii Nuuraddiin laal tokkoo kennaan jechuu haqa yoo dubbanne haqarra yoo hin doofne 1 miti. Dhugaan beektaan illee beekaa jedhise malee sii galee tokkoo kennaan anama akka mataa kiyyaatti birri si bira hafellee nan beeka tolche birri kaampaanii kafalemellee nan beeka. 1 hin jedhin. Abu Muraad. Salaamu alaikum waan ofii. Abu Muraad. Mariyamaa dhageeffadhu. Haadha baatee na dhagaye. Soddoma anin dhagaami. Nuuraddiin na dhageeffadhu dhiifama waliin dhageeffadha. Mariyamaa dhagaye. Soddoma anin dhagaami. Na dhagaye soddoma anin dhagaami. 19,300 kaampaaniitti yoon kennamin guyyaa wajjin haadha baatee sitti ergee jira laal. Tokko ergee jira. Kafalaa ture. Kanama 19,900 fi meeqa? Kanama jahaati kanama lama bahee jira fudhatanii jiran namni lama. Nama 4 tafe jechuudha. Nama 4 tafe. Nama 4 kana ila haadha baatee ila yeroo baay'ee dogongora nama si himaan. Tokkoffaa Nuuraddiin mallaqa kana amma sa'a kana kennuu qabaa jedhee namoota haasa'uuf deebii gaa warra koomentiitiif. Tokko gaafa jalqabdu viizaa kana appilaayi gaafa gooturra mallaqa baasaa deemta mootummaadhaaf galii ta'aa deema. Jara kana ani mootu akkuma duratti ati jette yoo dhaqeewu mallaqa kana ana irra galche birrii irra galche san anaatu seeran gaafatee mallaqa san fuudha. Laal wanni tokko si dhaaga. Yeroo gaafatu malee waan 30 gaafattee bahuudha faatu. Waliin isaa jirra baranaa fi jarri. Waan guyyaa kana jedhamee beekamuu miti jechuudha. Baabaa waan tokko laala waan nama biratti illee kijibaa taasisu tokko sitti maan naan jedhe laal namichi maan naan jedhe haadha faatee feenu kaampaanii kanarratti haa hojjetu. Wanni tokko harba yoo jette waan itti amanti qofa harbaadha jedhi malee waan guyyaa isaa hin beekne harka kan kee keessa hin jirre ofii raawwachuu hin dandeenye. Garana akka namaa shawalwaalinnatiin beeku waan obboleettiiti waan kaampaaniin naan jee siima. Feenu kaampaanii kanarratti haa hojjechiifnu. Feenu kabiraati irratti haa hojjechiifnu. Birrii kenna nuu fidii naan jeani. Nuuraddiin. Wanti ennuni Nuuraddiin. Nagamu. Eshi. Ati guyyaan meeqa akkasiitti 30 dhuftamoo akka Itoophiyaatti? 25 seenneerra. Guyyaa 5 ta'ee jechuudha yoo 30. Maali? Haddi 25 seenne. Eshi bare isa gaafataa jira yuuti bara. Eshi 30tti dhuftaa? Tilkii bakka amma siin jedha san irraa ka'e Nuuraddiin yoo ciisaa jiraadheera yoo gadi ukkaamsite. Balaa ciisaa jira haala jira ani konkolaataa keessa jira kararraa dhufee yoo mana gale. Oye Nuuraddiin dhagaye. Ji'a kana 30tti dhuftamoo ka biyya keenyatti moo kaasiitti dhuftaama 30tti? Guyyaa 5 qofatu hafa obboleessa kiyya hin dhufaani. Kanaafuu duuba dhufaa jechuudha.
Eshi ka Dubaitti soddomatti hin dhufta jechuu ka Dubaitti. Inshallah rabbi karaa nagaa si haa fidu. Wanta ta'amu ammaani waan namicha si jechuu barbaade qarshiin 7,580 sun yoo cufame wantiin bilisa hin baasa ijoollee hundaan xumuraaf jechuudha bakka kampaaniin kun. Wajjin haasaa jira mima. Alaasi eshi bakka rakkoon qabu asirraa bu'ee siif hin dawwala. Ati immoo jechuudha amaana rabbi gaafa 30 sana irra hin tarini akkasitti waan jiru kalaasi. Muraad wanta akkasii immoo gowwittiiti. Nuraddiin osoo waan fedhe ta'e 30 dhaqee 30tti wanni inni xumuru hin jiru. Wanni kun yoo diqqaatee ji'a takkattu iyyuu dhumate ni xumura. San beeki. Guyyaa shanitti haa xumuramu ji'a tokko haa turu ani haa dhaqu sana booda mootu kallattii furmaataa ilaalla rakkoon qabu obboleetti. Yaa akkasirraa jira bara waan guyyaan beekamee miti walumaa galatti. Ani hin dhaqaa sana booda immoo anaatu waliin haasa'eemi anaatu mallaqa irra galcheemi. Bara haadha faate ila waa takkatti siif salaal. Ijoollee afran kana keessa ijoollee akkaawuntii kaampaaniitti irra galchite jira laal. Akkaawuntii kaampaaniitti irratti. Mallaqni ijoollee afranii kun guutuun irratti hin galle tokko kaa'ati beekuu qabdu. 10,000 irraa fuudhee akkas godhe 12,000 namni irraa fuudhe hin jiru tokko ol gadi baafna. 13,000 ka fuudhe hin jiru. Inde? Kun akka isaan jaalatanii an 20 yoo irraa fuudhe namaa fuudhe hin jiru. Maaliif jennaani? Jaalatanii sitti kennaan. Dhageeffadha nama fakkeenya. Haadha faate Mucayyoo tokkichi yoo bite 50 naan jedhe dhiisee deema jaaladha yoo bite akkalchaan bar maa 50 irraa fuudhe hin kennu. Qamariyaan akkatti amma mi'eeffattee haasoftu tun birrii na kennite birrii itti deebisee lammata natti fidde itti deebisee birri yoo amna keefte birri miti qamariyaa jedhe qamariyaa gaafa eela yaadadhu ani barbaadu jedhee paaspoortii keetii fi birrii keellee hoodhu siin jedhee. Wallahi billahi soba anatu paaspoortii si kennee ka'ee sirraa fuudhee lammaffaa si deebisi birrii miti birrii sitti hin kennine ani gaafsan. Birrii natti hin kennine ashaana dogongoree dhiis. Beeku ani yaadadhu. Laali dhaggeeffadhu Nuuraddiin. Ani birrii 10,000 miti 20,000 ta'ee walii gallee ati argatte jechuun sitti waanyine ani. Maarree waa jechuun ani kana gube jechuun. Qabeetirraa fuudhee gootee maal gochaa dhaggeeffadhu sitti waanyine dhaggeeffadhu borbada qabda siin hin jenne garuu jechuudha. Akka ati na goote hatta 5,000 naa hojjedhu salarii si jedhe salarii dirasi 10 ganna deebiftee jechuudha na cabsitee macarrashaa jechuudha. Na cabsitee macarrashaa hatta jechuudha. Adama rakkoon kan kella rakkoo salarii maal hangan andiina kan keeti duniyaati baasee si kenne hatee si kenne rakkoon kee rakkoo salarii salarii maal hangan la akka fakkeenyaatti siin jedhe salarii waan kiyanarraa fuute osoo ati kabajaan waan keessa meeqa si booy ji'a meeqa kun hadha shanaffaa seenuuf deemaa osoo ati kabajaan waan keenaaf iddaan maaliif sin kabaju. Kanama kuba qabu rabbi tokkocha kaampaanii kanaan akka wal fixaa ture anaaf beekaa dhiisi. Kaampaaniin maaf wal fixa yaa Nuuraddiin jalqabu marraayyuu jechuudha. Namiidhuu hajaa qabaatteeti malee jechuudha. Garuu namiidhaa ati namiite gadi xiinxallee hin arge. Wallahi akkuma nama kamiitu natti dhufte yoo kaampaaniin si gahe rabbiin akkuma ati jettu kana yoo kana godhe taate ittuu dhufnee argina. Rabbi ma waan daddafu bar waa akkana rabbi waan isin jedhamu dhagaartani nu obsine yoo waan dalagmuta dhugaa rabbi anne dhukkuma mana madaamii keessa du'aa jechuudha akimis akka dhaquun dhabe jechuudha gisee hunda na sobdanii ani yoo dalaga biraa dalaga yoo dalaga biraa sedeshin keenya kennan gara amma ijoollee jechuun Faatumaanis birrii isin biraa qabdu warra sani keessa. Faatumaa fi onnoon maal oolumaan gastii keessan turre maal taateet? Wallahi yaadadha. Ani kaa obsa dhabe kalaas maana sobdanii maal keessaan natti ni mina aga kaampaanii keessaan meeqa sin kadhadhe. Yaa gaba ishee wallahi abdii isin galchee bu'aan jiru gocha isin nama bari Faatumaa daladdan tuna gubiyan. Faatumaa dhageeffatu. Mariyaa maatiif kan kenne dhimmi tokko maa dhimma keessan gaafa dhufe jedhee dhiisa wannumaan tokko dhufu hin jiru dhiisa. Yaada amma ila kaansileeshinii. Yaa sanii miti waan yoo